isinit ay deemaa jira salphinni idimee keessan mataa ol fudhatanii deemne naaftanyaalee daayine wanni takkan daayine salphinna guddaa kana mara taru hayyuu keetiin rahamtuun kennaan inta haqadiyyaan ta'e si hin hawwu bilisummaa jawaariin ala siin hawwu wallaahi summa wallaahi rabbi sin bilisoomsin jawaariin alatti baqqalaan gara hamzaa booranaati gammachuu ayyaa hunda isaaniitiin alatti siin hawwu bilisummaa سيناون كجالين أرجعتوا لي أبدين أرجعتوا لأنكم بايني إساني أصو إسام ميد أم لا تكيسة تتريه بك إساني كانوا كوبتاني لبولشاني برباتان انتهى كديان تنسن لأنكم مجرمين لقى سنيما جدا يون جوارين ركني الرجع لا سمح الله بكلا gammachuu ayyaan hunda isaanii qabsooytota oromoo takidhaa keessa jirtu rakkinni irra gahe qabsooyne oppidiyoonlee nu kureela addunyaarra jiru itti albaasifne dhukke irraa kaafne gara deemtu wallaalti alba'aa jirti garuu amma dhumata kanarratti duuti nu duunu duuti yeroo tokko mataa oliin kaafanne duuti yeroo takka dubbachuun hin dandeenye hayyoota keenyarra rakkinna geennaan intaha qadiyyaan keessa bilisummaan illee hin jiruun iyyina bilisummaa dhiiga namarra nyaattan لا نهاية والله بلسوم سنين تاتو بلسوم إيجا نمرة تنياتن جوارين أمنان إسين كديان تسن انتهى إبرا كديان تسن انتهى جوار ويتجنو كان بفا إساج على النتي ميتي شوكولاتان بفا إساج على النتي غند إساج على النتي ميتي شوكولاتان غند إساج على النتي إن يوم ما إساتي في سنجالة ندلقا إساتي في سنجالة أرمو namni qabsoo ummata oromoo dhugaan shira tokko malee garaa kanaan naziif oromoo tokko godhee hooggantoota oromoo tokkotti ilaalee naziif haga ammaa argame jawaariin qofa kulliin hooggantoota oromoo ta'ala jirtun kulliin shira qabdi ana aarif jajjidan kulliin ka isoo inni dhabame bakka isaa sanbuu uufteetu adadan qabdu halkan wal mari'ataa bultu wallahi makaanan qabda rabbillee makaana isiniin kennu مكان إسنين كنو رب الله أرمو كبيا كيسا جرو إيرو كاري أصو أتمال تاتو أيدو تجوال أرمو أصلي أمتا غرافي ديني إساني توكو إرابو كساني نافتانيا أچتي رمضانيا هلكاني غويان هربان روغتان مال تاتي أتي مال تاتي أتي لماذا أتي مال تاتي كم تاتي كم أكتاتي نتي ميت مال تسكيس تدو مال تسكيس هجورن والله وان استغراب هزيتي تو إبي إسنوتي تاتن الدنيا كنوتي تاني أبو أمتا وامران يو إتي إيجي تندم إباد إما سنجور وامران أوبيديون hooggantoota keenya fuutee waraabessa jalatti hiite araaramaaf nutti haasoyti akkuma itti araaramnu nutti haasoyti oromoo jawaariin dhamnaan isin hoogganaa tokkoon qabdan lafaan gayaa sararaa jala taa'a kana kulliin isii warra shiraati warri shirra garaa guute warra lubbuu usii ufiin bilisoomsin جوارين بلسوم سنجري بدي حاسو كل نسي ورا الشر جراغوتي والله وصو ورا الشران تين إدقا يونا صدركا كان رنجر وقاتكو كاملة أمة شراتي كل نسي أكا جوار أتش كيسات شام برسنتي برا حركة سديت تما يوجد 100% بيكا جوار جتشون أجي جدا سنيما جو سنين تين أوجا لك إمسا باتن كيسا عن جدا سنيما جوار جتشون نما أباء بلسومسي أباؤو دبرة دبتي سبب السومس ولا هو جنان توك ولا مالين توك كوتشي سامرتي سالترات عمله أباؤو إيجادة تامتي نمني بيت ترى صدركا أم مجروكنا برانجاي جوار محمد نمني كان إترافا سند كان أقوين جند حاسد حاقد فاسد كجبا كذاب تشيرا حقيقة يود بني بدين كاب نمني أباؤو بلسومس أتبلسوم أمة أورومو بلسومس ورانا بيت تجلج ها كلام سبر برومس إني براتيتو جاه إني براتيتو برومس نكاه جتشاف
OPDO ummata garaa, ummata hattuu, ummata shokolaataa fuudhee itti achi kenne jedhe Jawaar Mohammad. Bulchaa koota abaa isinillee hiikadha. Oromoo arganne. Oromoo nu bulchaa. Nagahaan biyyateen na qabanna isiniin jedhe malee shira isinirratti hin dalanye. Walaakin isin ammoo shiratti fudhattan dubbisan. Sun isinirraa hin qeebalamu. Sun isinirraa hin qeebalamu. Jawaar ka ummata Oromoo kulliiti shira tokko hin qabu siyaasaa keessatti. Shira tokko hin qabu. Jawaar yeroo dubbatu akka leencatti dubbatu ummanni shira qabu ittanaa dubbata jira. Ra'ayna jayyidan akkana garre. Nama kana naaftanyaan fuutee achi keessatti rakkinna yoo irraan geette. Ameerikaa dhufee Ameerikaa dhufee mana hidhaa qileenxoo keessatti itti cabsee bakka Jawaar jiru gaafatu ati eessa jirta yoo jedhanii si gaafatan maa adiri wallahi dhagaa isinii hima jajjidan isinii hima akkaan isinii hima Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa shirri baay'eetu deemaa jira. Macluumaata baay'ee harkaa qabna. Macluumaata baay'ee kana hin jedhamne. Shirri baay'eetu deemaa jira. Mijjachuu fi dhabe. Mijjachuu fi dhabe Rabbi isii hin mijjeessin ammallee. Mijjachuu fi dhabe zaalimtoota Rabbi bootaan kennin ammallee. Mijjachuu fi dhabe OPDO Rabbiin duraan diigee ammallee isii haa diigu. Bakka isin geette maratti salphinna malee milkii takkan argin isin. OPDO fi qarqaartuun OPDO mijjachuu fi dhabe. Warra qaama ummata Oromoo uffatee afaan Oromootiin haasa'aa Alamuu Simeefaa Shimallis Abdiisaa fa'aa Taayyee Dandahaa fa'aa Antalaa Adaanech Abeebee jedhan ta'a ka adanni isii hin beekan Rabbi isin milkeessin ammallee wallahi salphinna malee akkana isin kadhataa bullaa bar kanaaf Rabbi isin salphise ammallee Rabbi isin milkeessin salphadhaa isin bakka geettan maratti salphinna malee milkiin argina Rabbi isin agarsiisin inshaallah warroonni Jawaariin fakkaatee ammallee Jawaaritti shira laaltu. Jawaariin fakkaatee qabsaayaa alaa fakkaatee qabsaayaa maalii fakkaatee qabsaayaa maalii Rabbiin shira ati yaaddu san Rabbi garaa keessatti hararu. Warri Baqqalatti shira yaadu. Warrummaan Oromoo fakkaatee Oromoo duuba. Warrummaan Oromoo fakkaatee Oromoo duuba shira dalagu. Oromoo duuba wayita nutti as yaa'u Oromoodha. Oromoo duuba ammoo waan adda addaa dalagu. Rabbiin nusin agarru faallaa Rabbi sitti haa deebisu akka OPDO fi badhaadhinna kana faallaa itti deebisu du'aayi taphaatiin faallaa itti hin deebine bar wallahi Rabbi faallaa isinitti haa deebisu Oromoo dhagaa isinitti himna zamanni kolfaa dabree jira zamanni gofraa dabree jira zamanni makaada salphinna isin keessa jirtan kana qeerroo fi qarreen qophooyte qeerroo fi maaliin qophooyte miti Jawaar Mohammadi Baqqalaa Garbaati Hamzaa Booranaa waa taanaan namni tokko imimmaan hin buusin namni jara tana ajjeese isin Oromoo miliyoona 60 isin Oromoo miliyoona 60 rakkinna isaanii ka mas'uulummaa fudhatu nama barumsa gahee addunyaan sochoosu barate Oromoo nama sii jecha jijjidan beeki kana sii jecha Pas osoma Amerika dhaqe jettaati. Si galami Amerika osoo dhaqe takkatti Amerika osoo arge New Yorkin osoo arge nama dachii tanarraa galee paaspoora si jecha cire asitti du'a malee saba kiyya gatee hin bahu jedhe. Hidhaa keessatti gattee naaftanyaan 5-6 federaala fakkaattee achi keessatti isatti taphattu. Wammaa adaraa ka salphinna amma Rabbi mashaqqaa isin buuse amma Rabbiin alamaa gabaa isinitti guddise. دتشي مرابيلا ولي جاجر موتين علما نما كان ظلم تن إسن لأنكم ظالم توتوا إسن تاتي ربي إسن أولينكاس أورومو يا علماء أورومو يا جارتي أورومو يا شيخ أورومو لا حول ولا ورا دمك ورا رفه والله بري واسي هنغوتو كابيني واسي هنغوتو يوناج وغانتوني تنتون أتشي كيساتي نافتنيان OPDO'n fuutee naftanyaa jalatti hiitee dhagaa naftanyaa jalatti hiitee OPDO'n waraana deemaa jira naan jedhe ani dirree waraanaa deemaa jira naan jedhe bar anaa miti bar namni sobu OPDO sobaa bar dirree waraanaa deemaa jira naan jedhe bar kursii isattu kursii gadi dhiisee dirree waraanaa deema kun maalaa yumkin
كما لا يمكن شريط أتأميجر وشرا قدّا أورومو دمك إكي أجت قبائي كيرون هجنا أجت قبائي كيرون هجنا أججرا كون كلام شوكولاتة كلام كذابوتاتي كلاموت فزاوتاتي ورك جبدوتاتي دمك إيه مقالا فينفيني شوفي يونا متاتي أداما شوفي شاشماني شوفي حرب شوفي دتشجرو أوروميا كامل شوفي mirgi ati falmattu nama ajjeesuu miti nama wareeruu miti hayyoota kiyya eeggachuudha mana hidhaa keessatti jedhe oromoo dammaqaa mokonnon si ajjeese dammaqaa mokonnon qaata ruuhiis keessaa baase salphattee jirta intaa haa qadiyyaan ta'e aalama keessatti wanni oromoo jedhamu hirrafin salaata salaattee ashraa salaattee zuurii salaattee salaata hirrafin yeroo raftu dabree jira yeroo gorraasaan deemaa jiru yeroo miliyoonni 50 miliyoonni 60 oromoo dhabamu deemaa jiru naftanyaan jawaarii nyaata jechuun kalas rasaasa nabi somsa kadhaab summa kadhaab kijiba yaa'ina kijiban dubbanno boo haqiiqaa dubbanne qabrii rabbitu nu gaafata dachii jalatti mootiin aalama jawaar jechuun dhagay nama rasaasa illee bilisoomse warra rasaasa kaamila jawaartu bilisoomse silaa warri amma isa jawaar bilisoomse kun jawaariin ana bilisoomse jedhee onnee dhayatee ganamaa galgala waan isaa dubbata waggaa lama keessatti waan isaa yeroo takka dubbatan dhagaa isinii himaa jajidan rasaasa na bilisoomsaa dhagaa waan jiru tokkon kijibina bakka qadrii rabbi isiniin hin gahin qadrii san geenne jedhanii hin kijibina sadarkaa nama maraatu ni beeynaan oromoon haga ammaa namni isiniin argatte jawaar muhammadi faqat kun isin hammeessa anin beeka akka inni isin hammeessu walaakin isin hammeessuu dhiisee dachii isin haa diigu waan rabbiin jaalatu waan rabbiin dubbatu dubbanna aalamni duniyaa manuu jawaar jedhii taarika isaa qara ila farraa buusi hundi isaa warri dallastu kararra deemtee amma hundi isaa warri qabsooytota fakkeessitee qabsaayaan fakkaatee akkana godhatu kun joogiraafii addunyaarraa dhabamtee jirti zamana ilaa yoo milqiyaamaa qabsoon ummata oromoo nama argatti jennee lafa kenne eega jawaar muhammad dhufe abaa onillee mataa ol qabatte obbo daawudillee eega jawaar dhufe mataa ol qabate shokolaataa yoo kana sitti himan si hammeessaa misi nammeessin kamaal galchuullee eega jawaar dhufe mataa ol qabatee lafa guuratee bashannana keessa jira inni amma haguma san hugate hundi isaanii eeltiratti bade kuun hoolaanditti koon bulaanditti olii gadi badeetuma intarneetaan birrii guurutti gadi hin teenne wamaa adraakum dubbii an jedhu kana ka dubbii shokolaataa isinitti fakkaatu dubbii haqiiqaata rabbi jaalatu ammoo nama kanattu dhagay takkaa akka dirree mahsharitti hin baane oromoon eega jawaar muhammad gale akka dirree mahsharitti baate oromoon warri gandaa ammoo kana itiraafan seenu dhugaan seenu warri gandaa wanni qalbiin isaanii ganda nama ganda isaanii haa faarsinu yaadu kuni keessa gadi seenu hin jiru kutaa oromiyaa 11 keessa fakkiin jawaar muhammad jijjidan isinitti hima hin jiru duraan hin kalaqamne amma hin jiru fuuldura ammoo keessa seenu gaybaadha kana dhabde jechuun kulliin kee shokolaataa jechuudha kulliin kee shokolaataa jechuudha rakkoo oromiyaan finfinneen ta oromooti jedhan isinima finfinneen ta oromooti jedhan barra afaanii bar acaaluu achi keessatti wareegan dachima oromoo keessatti hayyuu tokkocha qabnu amma tokkocha qabna hayyuu ilaa maa akkamitti hayyuu tokkocha qabna hayyuun keenya miliyaana shokolaataa maafi hayyuu miliyaan jayyidan sii gala kun hayyuu osoo taatanii osoo istiraatiijii qabaatanii osoo saqaafaa qabaatanii osoo ayidiloojii ummata oromootii lafa keettanii deemtan qabaatanii waggaa tokkoo fa'i qeerroof qarreen dhama'ee gara deemu wallaalee hin taa'u li'annakum minni wa ana minkum anillee isinirraayi isinillee narraayi isinii galaami isinii gala jayyidan hayyuun amma jiru miidiyaa marratti namu aaduudha istiraatiijii tokko lafa kaa'uu hin danda'u jeemoo fida nama tokko nama istiraatiijii lafa qabee ummata oromoo hoogganuu danda'u mariin hayyuun amma jiru wal mari'achuudha
hayyuun amma jiru Minnesota deemuudha hayyuun amma jiru Europa deemuudha Australia deemuudha eessa deemna jennaan waliigaltee ummata Oromooti jira waliigaltee ummata Oromoo kana zaman Minilikirraa walii garan walaakin Jawaar Muhammad dhufnaan sokondii takka keessatti ummati Oromoo walii gale addi bilisummaa ummata Oromoo illee biyya gale isinoo eessa jirtan isin eessa jirtan maaliif beeytan wanni walii galuu isin dhooge warri tokkummaan isin dubbisuu isin dhooge warri hatta warra miidiyaa irratti wal affeeru warra gandaatti wal waamtanii wal affeertan maaliif beeyta gandummaa of keessaan balleessine kulliin keessan bakka hoggattan hunda nama ganda keessanii itti soqattan Jawaar ammoo nama ganda hunda OMN ilaal osoo miidiyaa biraa ta'e nama ganda tokkotti guuta walakin OMN islaama qaba kiristaana qaba kutaa Oromoo hundarraa hoggana kanaaf najjee kanaaf saqaafaan isaa guddate kanaaf eenyummaan isaa guddate kana mana hidhaa qelintoo keessatti dhabdan jechuun isin kana dhabdan jechuun intaa haqadiyyaan teessan tokkummaa jettanii sirbuu barbaaddanii hin bilisoomne jechuun bilisummaa itti fufaa jirra hayyuun hin kufaa hayyuun ni dhufaa kana barbaaddaniimi rabbi isiniin godhu haala sharrii dalaydanii rabbi isiniin godhu yoo nama taatan yoo nama dhugaa taatan yoo dhugaa sharriin qabaatiin dharan qabaatiin naziifa taatan ana anzaf an Oromoo gara tokkotti illee mootii aalaman na arga Wallagga kiyya Shawaan kiyya Jimma kiyya kulliin Oromoo tokko na biratti farqii naan qabu'an yoo nama dhugaa taatan gadi bayaa awaaja hayyoota keenya kana istiraatiijii wayii lafa kaaya ummanni biyya keessaa hin socho'a hayyoonni kun akka mana hidhaa keessaa bahu godha yookiin ammoo eega isaan waa ta'an hay booyicha isin booytan ka barbaree ijatti naqattanii boottan ka an isinirraa fahamne Oromoon shokolaataan qofti isinirraa fahamtu isinii galaami warri biyya keessa jirtu taayee Alamuusime Adaanech Abeebee Abiy Ahmad Abiyooti jechuun Oppidiyoon warri Arsii keessa jirtu mataan kasi beeynu Oppidiyoon Jawaariin fa'a hamtuun tuuyxee Baqqalaa fa'a hamtuu tuuyxee namni diina jalatti hidhe isini jalatti hidhee wareessise isini yoo dhiigni jaraa waa ta'anii laa samahallahu akka isin dalagaa jirtanitti dubbii fokkataadha quba qaba dhagaa baasuu dadhabdanii miti yoo baaftan sadarkaa keessan kana isinirraa buusaa sodaattanii miti baasuu dadhabdanii miti rakkinni wajii yoo isaan tuqe eeguu dadhabdan baasuulleen dadhabdan isallee eeguu dadhabdan duuba deettanii obboleessa keessan yoo Oromoo taatan yoo Oromoo dhugaa taatan obboleessa keessanitti diina qajeelchitanii diinaan ajjeesisiisuu deemtaniimi yoo isin Itoophiyaa san keessa taatanii nyaattan waylun lanaa lanni jahannam nuu sabaten obbo jahannami duniyaatiin akkatti gaanteessitan ni beekan maada af'al yoo isin achi teettanii nyaattan isin jara wareeydanii fiixaan teessa yoo achi keessa teettanii nyaattan hin jiru junam isin mas'uulummaa matarraa haga gubbatti gadi fudhatu nagaha isaanii eeguun isini nagahaan isaan gadi dheessisuun illee isini mas'uulummaa kun osoo hin geenne ammoo sadarkaa kana keessa osoo hin geenne nu ammoo ummanni Oromoo bakka jirtu addunyaarra jirtu ijaa jirta mushkilaan qabu xabi'iidha warri biyya keessa jirtu Finfinnee jirtu Adaama warri maddii san jirtu qeerroon warri ija barbadaa siin jennu ila tokko amma asirratti maal jedha فإذا جاء أجلهم لا يستأخر جلها لا يأكل إذا حفظ الله لم يعلم شيئا maal wanni ati barreessitu shokolaataa barreessaa kee darbi arabii seeraan barreessinu waan isin hin jedhu qeerroon biyya keessa jirtu damma qiyama abiyoot kaasaa'ee bakka lolaan jiru jajjidan namni amma Oromiyaa bulchaa jiru dammaqaa nafxanyaadha nafxanyattu biyya bulchaa jira kulli wizaaraata nafxanyattu harkaa qaba kulli shay
shimallis waa harkaan qabu taayyeen waa harkaan qabu kulli warra nu gurguree waa harkaan qabu naaftanya harkaa qaba kulli shay'i oromoon hayyoota kee eeguuf ammoo dammaqi bakka jirtuu dammaqi rabbi sodaadhu hin rafini dammaqi eenyummaa kee kabachiisi eenyummaa kee kabachiisi kun dhaamsa ummata oromoo ka akiraa ka addunyaa keessa jiruuti oromoo biyya jirtuuf qeerroo biyya jirtuuf qarree barra jirtuuf ummata poolisaa ummata nagaha jawaarii fa'aa eegu irraa kaasanii ummata naaftanyaa badheessanitti naquu jechuun istiraatiijii jayyidan akkaan hiikaa qabdu maaliif oromoo irraa baqachiisanii naaftanyaa achitti naqan oromoo siyaasaan baddee jirti amma wanni akka siyaasatti haasoynu takka hin jiru amma wanni nu haasayaa jirru waan lubbuu ilma namaati opidiyoo haga ammaa nagaa qabdan namni isinitti aare malee oromoodha saba keenya isiniin jedha wallaahi hayyoonni tuyyoo waa taate hatta mixiin kommantiin asirratti nu arrabsitullee laa makaana lakum Itoophiyaa keessatti nagaha barbaanna nagaha jaraa barbaanna eeydan eeguu baattan gadi dhiisu karaa kabajaatiin kana waan ta'eef oromoon bakka jirtan hunda badhee jirtan hunda biyya keessa sochii godhaa kaka'aa dhadhaabadhaa balbadhaa akka leencaa tayaa akkuma jaldeessaa gola geessan deeminaa yaa oromoo osoo gola keessa isin deemtan nama adada qabu namni dhumate adada qabu gaaratti waamanii lafa naaftanyaatiif jechu ilmaan meeqa dhabde oromoo hayyuu keetiif ruuhii yoo dhabde miliyoona 2 ruuhii yoo isaa gabaasan garaa nama nyaatu oromoo jawaariif miliyoona 2 maaliif kana jedha beeytanii dhugaa oromootiin dhugaa ummata oromootiin dhugaa ummata nama hin jibbine dhugaa nama hin qoonne nama dubbiin nama oromoon faallaa deemu malee nama oromoof dhaabatu hin jeyne jawaar aslii namaati shokolaataa miti warra garaan dharaarraa monguuttamee miti oromoo keessatti jawaar jechuun kada akkana kanaaf rabbi waan mararratti isas najjaasisa warra dharaa socho'uu dadhabee akkumatti itti nu badhee maraan argitu siigalaa miti qadiyyaan kaasaayee dhumate isiniin jenne walaa garana barare waraana kana wuggiyaa waraana kana maalii godha kun marti kijiba bakka waraanaallee dhayne waa kaxaxamanii lafa kaayatan waan lafa kaayatan san rabbi mijjeessu isinillee sababaa itti ta'e oromoo jawaar waa ta'e jechuun namni jaratti hidhee Baqqalaan waa ta'e jechuun Hamzaa Booranaa waa ta'e jechuun hayyoon hundi isaanii waa ta'e jechuun namni hidhe oppidiyoodha. Namni ajjeesisiisuuf itti deemu naaftanyaadha. Lamii tana mas'uulummaa fudhata. Daa'imni garaa jiru kan naaftanyaa mas'uulummaa fudhata. Daa'imni mush guddaa jaarsaa jaartii miti takkaa dubbii akkanaan dubbanne. Daa'imni garaa jiru kan naaftanyaa mas'uulummaa fudhata. Daa'imni garaa jiru wayita dubbii kana jedhu Oromoon asliin hin faamtu shokolaataan ammoo hin faamtu. Daa'imni garaa jiru mush guddaa miti mush manguddoo miti mas'uulummaa hin fudhata. Akkaataa inni itti fudhatu ammoo nama 20 nama 30 dalagee argamsiisa. Arguu jirtan jajjidan haasoyna hin jedhu kun Jawaar waa ta'e jechuun Baqqalaa waa ta'e jechuun oppidiyoon gubbaa isirraa haga akira isitti mas'uulummaa fudhatti. Daa'imni garaa ka jirullee ka oppidiyoo mas'uulummaa fudhata. Jajjidan kana beekaa haasoyna jechuun duraallee osuma isin tuffattan funyaan isin duunnee miti Finfinnee Tigree waliigallee galuu baannee sushu'uuna keessanii miti loluu malee ofirraa. Sushu'uuna keessanii miti. Sushu'uuna keessanii miti loluu malee ofirraa. Kana waan ta'eef silaa dubbiin teessan dhumattu sagalee nama sagalee hin qabne jennee as baane. Akka isin wal filtanii hawaasa Oromoo ummata qabsooytota dhiiga kennaa turan ofirraa ariitanii kaanii dhadhaitanii kaan baharatti nayitanii kaamni warrummaan garaa duraan
warrummaan garaa duraan irratti deebitanii sawwajjiinillee hayyuu fuutanii hiitanii sawwajjiinillee naafxanyaa itti qajeelchitanii sawwajjiinillee ajjeechaa isaaniif deemtan wamaa adraakum jecha an jedhu kana ka phiiphiin paamii qabdu fahamtu ta shokolaataan haraqee ammoo kun dubbiin mataa hin seenne abadal abad dalagaan teessanii fi dalagaan harrootaa farqiin qabu wallahi isinii fi harreen إن أنكر الأصوات لصوت الحمير جريمي ربي الرفقتو سجلي حريتي جري بر حرين فكرت طبيعة إسرت كوبي أرجعنان حرين فكرت أو فيديو جتشون من فكر نافت أنيان نفكر أرومو أكمل بلس هيو أرومو أكمل بلس جري جنا ما قال أو فيديون مال تنتوك أن فكرت حواسك يكان يو حماس مال تنتوك أن فجد وفي تدربو ماله وفي دربو مالي أكا كتا كيسابات دوكمنتي فورجيدا ولي قودة والقبسيفتي بوفتا بيديدني متي جسمي كيسن اللي ديدن حواس اللي ديدن اسن اللي ديدن همالي وقا صدوم وقا فرطمان يعجو في سن كارا كان هيد دربتني كمال قوتني يادن سربي سنين تاسي مني أما اللي سنين تاسيس سلبني اسن دلقا جلتنا أما اللي سلبن نمان سنين دفو لقيتني ورمو harre opinion fakkaatti laal harree takka jira leencaa fi jeedala walitti dhufe badhee takkatti akka caakkaa kana yookiin bosona kana itti bulchinu walii haa qoonnu jedhan akka caakkaa kana itti bulchinu yookiin bosona kana itti bulchinu walii haa qoonnu jedhan sini kalaame jeedalti deemte jedhi adda isii yoo ofii fudhe leenci nan dhiisu abboo wanni kun na dhibe jedhee haa deebi'uu jettee ofirraa deebite osoo qoodamii aqlii qabdi jechuudha ummata siyaasaa ka biraa eeggatti laal ummata biraa addatiyya biyya nyaadhu jettee jeedalti laal bosona nyaadhu jettee leenci deeme ana na dhibe jennaaniin itti deebite leencattu deeme lammaffaa sila amma humna qaba jedhee waan kana yoo addatiyya qoodamee nyaadhe addatiyya waan maraa eegasii maqattu na bada anallee na dhibe jedhee haa deebi'uu jedhee ofirraa deebi'e leencinillee eegasii harree dhaqe epiidiyoo miire harree si maadake harre dhaqe deemtee deebite ka isin dhibe qoonni anaa gale jetteen harreen ka isin dhibe qoonni anaa gale jetteen oppidiyoota dhagaa akkamis sii gale hoogganaan caakkaa ana harre jiraa bar leenci waan beeku jeedalti waan beektu bineensonni biraa waan beeku hoogganaan caakkaa ana itti aanaan tiyya ilmoo an dhale mallaqa qabaan ammoo wadala kenna jetteen قد هرنج جدا قدام بيتي عاقلة أنا اتقافة تمام بصنع أنا لا قد أوبيديون قد رجعي ها اتقافة تمام بصنع أنا أنا ilmi an dhalu mallaqa qabaan ammoo wadala kiyya kana wadala jette wadala harreeti osoo leenci guyyaa san dinniinee ittiin ka'ini caakkaan hundi bosonni hundi kaarrootaati seeraa miti jedhee guyyaa san dammare isi sababa kanaaf opiniyoon qoonni isin qooddan kun qooda harree saniiti dammaramuu qabdan jenneen an bikirratti abiikum dhukka isin kaaf ruuhii teessan ammoo baasuuf hin cinqabnu akka isin duutanillee hin barbaannu akka isin jiraattanii ilmaan teessan guddifattu qofa hawwaani walaakin maktaba keessa teettee akkana godhachuun hin hafa akkana kana qofaaf sitti qabsooyni ati ammoo wanni ati qabsooytu sitti immoo nama ajjeesuuf nama qaluuf hayyoo hiite warra paaspoora Ameerikaa ka ati takkaa hafuurri Ameerikaa sirran bayin Ameerikaa dhaquu dhiisi paaspoora lammii biyya sanii ciree Oromiyaa guddisa jedhee gadi ta'e kana nyaachiftee ati ammoo Itoophiyaa keessa أمريكا تيت المان تيت برسيفتا غرانا لا يمكن جت أنجر يكون جدا متى سناسينو نجاح بربادن المان كيسنيف روح كيسنيف أكا أورمت هيوتا كي نكبا جاهل أكيست قدي بانسا أمار رواي سنيهنغود والله نافتنيا واي سنيهنغود أمة أورمو كانت يو اسمير أمتني لواي سنيهنغود سني كلامي وان أنا حاسة يكون جيدا أكان سني كلام أرومون بيكيس جرتني أرومون بيكيس جرتو
jaarsi Oromoo ka biyya keessa jiru jirti. Jaartiin Oromoo ta biyya keessa jirtu jirti. Wayita Maqalee dhaqee laalu jaarsaa jaartiin hundi shabaaba fakkaata. Kunin nyaachisa, kunin obaasa, kunin qabsaaya. Gara kiyya kana yoo as deebi'u ammoo maa adarraa ka jecha ani dubbadhu ka Oromoo jaarsaa fi jaartii ammeessu ka afaanii qabadhee dhiise. Yuunivarsiitii keessaa bahe digirii qabu, maastireet digirii qabu hundi isaa gaara keessatti ka'ee Tigiraa wayita dhukkee kaasu. Hayyuu tokkochee kabafachuu dadhabe miliyoonni 50 qeerroo. Qeerroo salphina balaaleffadhu salphina mootummaan hin jirtu ni haa iyyan kana yoo isinitti himnu jajjidan nurraa fuudha. Yoo isin osomaa isin raftan Tigiree magaalaa Finfinnee keessa duuddin wayita ol kaatan Tigiree matti isin ol hin ka'in awwali amin kijibaa Abu Mus'ab kijibaa jedhaa lafa naa kaaya. Wayita ol kaatan himma naa bayinaa intahaa qadiyyaan intahaadha. Osoo akkanatti Afgaanistaaniin himnu bar ganama subi achumatti bar itti ka'anii ganama subi Tigireen balbalarra isin jirti. Hayyuun keessan Tigireen waan gootu 100% ila kana waa tokko isinii himaa dhagaa. Tigireen waa godhe maali waa godhe opidiyoon jettu takka hin jiru. Tigireen yoo waa hin godhiti shakkii irraa qabaate amma gade haadhiiftu. Osoo Tigireen achi seenin isinii galaa miti. Mas'uulummaa waan kanaa ka fudhatu eenyu? Opidiyoo naaftanyaa ilma naaftanyaa ka garaa isaa keessa jiru. Mas'uulummaa ka kana fudhatu aalima Oromootu fudhata. Sheeyni Oromoo jijjiitan. Mas'uulummaa kana fudhatu ustaaza Oromootu fudhata. Mas'uulummaa kana fudhatu qeerroo Oromootu fudhata. Doktora Oromootu fudhata. Abbaa qabeenyaa ka Oromootu fudhata. Irra guddaa ammoo warra diigamsa Oromootti kaasetu fudhata kana mara. Warra Oromoo diigu akka Oromoon hidhamtu akka Oromoon dhabantu irra baay'ina ka fudhatu. Warra Jawaariin jala deemee dhaqee shaanxaa baatee deemaa dhaqee akira isa gurgurate kun raqmii tokko fudhata naaftanyaa durallee jajjiidan beeyna daasboora akkasii. Hin beeytaniimi ka akka Hangaasaa fa'a Mustafaa Jaarraa fa'a. Hin dagatinaa ummata kana. Ummanni kun arwaaha Oromoota dhabamte hundaaf itti gaafatamaan ummata kana ta'uu hin dagatinaa. Sajjil taarik walaa haraj. Isinii galaami akkaan isinii gala sajjalaa mara isaanii. Warra hayyuu kenna dhiigatti naqee naaftanyaa wajjin nurratti caffaru kulliin keessa mas'uulummaa fudhattan adadan qabdan sajjalamee jira gadi baasuutu hin jirre katiir bilaa adadan qaban. Wallahi adadan qaban. Adada yoo dubbii nama araarsii jedhan ko dhuf maal god achitti rakkabe achi laxxate achi razaqaqaqay rabbii aalamaa malee dubbii jaraa namni hiikuu hin danda'u. Takkatuu ummata hayyuu jettee ati lafa keetta ummata jaahilli akkana addunyaarra hin jiru. Ilma ufii ammoo hidhaa keessatti gati jedhi. Mangistii du'aayii nu kudhachiisa. Mangistii mallaqa nu guursisa. Ilmi kiyya maaliif hidhamen jedhu bara hayyummaa isaa laal. Hayyummaa donqooroo hayyummaa doofaadha kun. Ilmi kiyya maa hiiti? Maaliif narraa hiiti? Maaliif mana hidhaa ta'a? Naa argaa. Kunoo sirni akkana hayyuu akkanaa kana beeyna. Hayyuu bakka marqa nyaatu qofaaf hayyoomaaf deemuu miti huccuu tuulate. Kun illee jaarsonni qadiyyaan isaanii dhumattee jirti. Isinii galaami haasoo inni haasoo kun. Oromoo an waan Oromoo ta'eef dubbadha. Silteen naa ba'i siin jedhe, uraageen naa ba'i siin jedhe, siin lolullee mirga qaba. Atillee naan loluu mirga qabda. Dhageessii hima. Salphinna bahuuf nu amma hayyoonni keenya mana hidhaatii gadi bahu. Salphinna bahuuf. Taarikni Iyyaasu irratti dalagame akka nurratti hin dalagamne marraa lammataa. Dhaloota akkam dhalatte ati? Maddii kee ilaali walloon gadi ilaali. Ka osoo obboleessi du'u sharraxatee lolu. Dhaloota akkam dhalatte ati? Kamisee laqaallaqee baasee osoo ati caatimaa fi sigaara gootu.
Sanbatetti gadi naqee shawaroobitti gadi naqee haxaayitti gadi naqee naqannaqee laqlaqee baase. Osoo xaa'iraan rukutan, osoo waan meeqaan duran, osoo waan beelaati, waan meeqaan sodaachisan, dachii masaa, dachii jala gubbaa sahara gaara yoo ta'e attaqan hattan Tigreen teettee laalti jedha lola ijoollee wal lololtu. Kim kenna kun magaalaa keessa seenaa wal ga'e. Salphina kun, du'a kun, fafa kun, nama ajjeesu kun, nama ajjeesu kun saayikoloojii ummata du'eeti. Hitiralii yaadadha wayita isin Finfinnee keessaa hayyoota namni sadii dhaqee Jawaariin fa'a gaafatu hitiralii yaadadhaan. Lolee wayita waraanni isaa galu ummanni gugurraachi kun magaalaa Berliin Jarmaniin keessa ta'a. Kuniin dhuga, kun maalii jedha, kuniin caffara. Waraanni ammoo dhiiga gadi naqee gala. Maal ummanni kun jedhee gaafate? Hitiral urjii tokkochan qabu asirraa laal. Ani Jarmaniif lole jedha laal urjii tokkocha. Tappeellaa urjii tokko kenna nama ajjeesu irratti nama 20 yoonni fixe urjii 20 itti fe'an. Nama gurraacha kana laalee hitiral. Kunniin maali jedhaan? Hitiraltoota dhagaa. Kunniin warra Afrikaa irraa baqatee adda addatti jira. Ummata kana hunda isii gurra'aa jedhe hitiral bar. Qodaa isii kana irraa baasa. Iskaarbaa waraana Jarmannaa godhaa jedhe. Qiimammaan isin magaalaa keessatti wal geette magaalaa nutti dhiphiftuuf maali jedhe Berliin in hitiral. Hundi isii warra qiimaa hin qabne qiyama hin qabne jechuudha. Qiimaallee hin qaban, qiyamallee hin qaban, mabda'a wayiillee hin qaban, waan irratti uumaman hin qaban. Abbaan fedhe haaduu. Namni ammoo ruuha is yaraa kenna. Oromiyaan haa bilisoomtu. Haa tokko taatu eenyummaa ofii haa qabaattu paaspoora kiyya qiq. Amerikaa qiq. Ilma kiyya qiq. Keefi haali. Yookaan namni akkanaa du'u mana hidhatti du'u itti naqaa. Barumsa akkasiisan nazzafaa of keessaa barumsa wayita qabsoo mataa keessatti naqadhaa. Eessaa fuudhanna yoo jettan Veetinaam dhaqaa taarika qaraa. Afgaanistaan dhaqaa taarika qaraa. Falastiinii dhaqaa taarika qaraa. Doktora ammoo waan biraa yuutuubii nutti hima yeroo ammaa kana yeroo yuutuubii nagada amma yeroo ammaa kana ija babaasaa bara. Wallaahi astagriban. Nama gubbaa kanarra ta'ee sagalee yeroo takka Jawaarii hin ta'in aalima ta'ee sheeka ta'ee guyyama tokko kalimama Jawaariin dubbatu. Waan Abiyyi ammoo dubbata. Abiyyi murtaddii. Abiyyi murtaddummaa miti. Nama maafiyaa karaa deemu osoo karaa deemu biyya itti kennanii biyya hagana geettu diigi. Kana ammallee haga ammatti du'aayii godhaaf. Haga ammatti du'aayii godhaaf. Haga ammatti dhaabatee galgalaa ganama. Hin beeynanu ka jaartiin wal lolaa jiru jira. Jaartiin gaduma qalbiin gadi ciis haga inni miidhama narraa qabu kana maal ciisa jedhee Rabbi jala harka qabu. Wallaahi daawaan kee oliif fuudhamu. Oromoo dhagaa Oromiyaa Oromiyaa Oppidiyoon Oromoodhaan garuu bitamtee hawaasa keenya hayyoota keenya qalchiisuuf qophooytee jirti. Mas'uulummaa fudhatti. Warri aqlii qabu jaarsaa jaartiin dargaggeessaan dammaqii ka'i bakka jirtu akka burkaanatti faca'i falmadhu hayyoota kee baafadhu hagana qofa isiniin jedha. Hidhaammaachillee hayyootaaf ba'i jedhee liivii sii deebi'ami la summa la isin gaya akkanattu. Sagalee warra sagalee hin qabne ila liqa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.